Opiidiyoon raafama hamaa keessa jirti. Raafama kan keessa Jawaar Mohammad nu baasuu dandaya. Kanaafuu Jawaar Mohammad mana hidhaati gadhiisnee gamtaa waraanii ittisa Tigraayitii fi waraanii bilisummaa Oromoo waliin hundeessan kana diiguu keessatti nu gargaara jechuudhaani ammaan tana akkasittuu sagantaa kana qabattee karaa lafa jalaatiin deemaa jirti. Dhimma kanarratti odeeffannoon jirtu maani gara Jawaar Mohammadiitiin deebiin kenname maaltu jira? Yaada Jawaar Mohammad gadhiisuu kana warri naannoo Amaaraa akkamittu laalaa jira ka jedhu irratti odeeffannoo isin biraan gayuu fi dhufne jirra. Daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo qophii kana daawwachuu fi as waan dhuftanii fi guddoo isin galateeffachaa viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti qophii kana qoqooduun faffacaasuun waliin gaya isiniin jecha gara sagantaa kennattuu dabarraa turtii dansa. Dhiyoo kana namni xiyyeeffatee hordofe taanan Opiidiyoon raafama hamaa muddamsuu soda guddaa keessa seentee jirti. Keessattuu gamtaanii humnoota ittisa Tigraayitii fi waraana bilisummaa Oromiyaa jidduutti eegii mallatteeffameen waraanii ittisa Tigraayii fi Affarii fi naannoo Amaaraa keessattuu warra kana baay'ee mo'achaa waan dhufeef Woboonis ilkaan baasee warra kana Oromiyaa keessatti ciniinuu waan jalqabeef biyya keessatti kufaatii dinagdeetii walittuu qabatee qaala'iinsi jireenya hamaanii dhalatee ummatii yeroo ammaan tana gara fincilatti deemuu dandayaa wayitaa jedhamee jirutti mootummaan Abiy Ahmed karaa dirree dippiloomaasiitiin kufaatiin hamaan irra dhaqqabee waraana Tigraayitiin walittuu qabatee gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa fi mootummoota gamtoomanii fi biyyoota Arabaa irraa qeeqni hamaan irratti godhamu eegii jalqabeen duubattuu Opiidiyoon waan qabattuu fi waan gadhiistuu wallaaltee mataa lafaan dhaanaa jirti. Opiidiyoon yeroo ammaan tana biltsiginaa Amaaraa ka wajjin hojjattuu waliilleen wal dhageettii guddoo hin qabanii sunilleen sodaa guddaa uumee jira. Biltsiginaan Amaaraa biltsiginaa Oromiyaattu fayyadamee yoo waraana Tigraahii kana akka carraa tahee mo'atu taanan gara biltsiginaa Oromiyaa deebi'ee waraan ittaanu Oromiyaa irratti banuu fi karoora akkinni qabulleetti mul'ata. Gara biraatiin ammoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammadiif warra biraa kaballeessa tokko malee badii tokko malee warra Amaaraa gammachiisuu fi mootummaan Abiy Ahmed hidhee ammaan tana warra kanallee gadhiisnee waliin mari'annaa yookaan mariin barbaachisaa gaafilee Oromoo ka hin deebinellee hin deebisnaa jechaa jirani. Dabballoonni Opiidiyoo ka abaawoo caal Oromoo caalaa Tigraahii yookaan ammoo Hiwwahaatitti nutti dhiyaataa jedhe warri Abiy Ahmed sanduuqa keessattuu ol kaahelleen har'a sanduuqa keessaa gabbayanii dudubbachaa jiran. Abaawoon Hiltanii yookaan ammoo abaawoon Farsoo ka jedhamu ka Abiy Ahmed hundeesse fi harcaatonni warri abaawoo turanii ka biyyattu galan. Ka abaawoo keessa bayanilleen ammaan tana mootummaattu rarrawanii ibsa adda addaa baasaa jiran. Mootummaan Abiy Ahmed saatii dhumaa hawaasii addunyaa waraanii rakkoo Itoophiyaa keessa deemtu rakkoo walxaxaa ka biyya keessa jirtu rakkoo gad fagaataa fi rakkoo hamtuu furuu hin dandayu marii hunda hammatu geggeessi ka jedhee gorsaa ture. Gorsa sun gurrirraa cufatee ijirra dunuunfatee ammaan tana saatii muddamsuutu mariin biyyaalessalleen godhamuun barbaachisaa mariillee godhuu deemaa jecha jira mootummaan Abiy Ahmed. Ammaan tana haalii biyya san keessattu deemaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed keessattuu gamtaanii waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota ittisa Tigraay eegii dhalateen dubattu raafamii guddaan muddamsuun guddaan ka uummata hiriiraa bakka adda addattuu baasisettuu godhamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed sun qofa osoo hin taane waraana Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru. Ammaan tana naannoo Amaaraatiif Affarillee babal'atee jiru kana galaana namaatiin irra aanuuf mo'achuu fi carraaqaa jira.
godina walloo kaabaa gondarii kibbaatii fi gondarii kaabaa keessatti uummata kumaatama tayanii waraana qotee bulaa dargaggeessaa bobbaasee galaana namootiin warra Tigraay kan irraan cambala'uuf yaadullee mootummaan kun ammaan tanattu milkaaya waan jiru hin fakkaatu. Akkuma mootummaan naannoo Amaaraa waraana waliigalaa kitetii labseen mootummaan Abiy Ahmed illee waraana waliigalaa dargaggeessi yookaan ammoo gaa'eessi fayyaa qabu kan nagaa qabu hundu akka gara waraanaa deemuu labsee jira. Gara biraatiin ammoo dargaggoota Oromiyaatii fi naannolee hunda keessa humnaan halkan akka beeraa wutudirinaa bara dargii sana guuree geessaa jira. Gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed akkuma naannoon Amaaraa labsite civil servantiin hojjetaan mootummaa kan naannolee fayyaalessi gaa'eessi nagaa qabu hojii mootummaa kan naannootii fi kan federaalii dhaabee gara waraanattu akka deemuu qabu labsee jira. Gara biraatiin ammoo dargaggeessi Oromiyaatii fi dargaggeessi naannolee biraa mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana nurrattu duulaa jira. Dargaggeessi waliin hin jiru nu jibbee jira jedhe sodaa guddaa keessa seenee jira. Dargaggoota garii beeraawii geessuudhaan garii ammoo mana hidhaattu naqaa garii mana hidhaa irra fuudhee ijjeesaa garii isaanii ammoo sodaachisaa doorsisaa baqachiisaa bosonattu galchaa jira. Gamtaan warra Tigraayitii fi gamtaan woboo jidduutti uumame yeroo ammaan tana gamtaaleen biraa itti dabalamaa jiranii addii bilisa baasaa uummata Agwoo, addii bilisa baasaa uummata Afarii, addii bilisummaa Qimantii ammaan tana ammoo Sidaaman dhaabbanni bilisummaa Sidaamatii fi Walaytaa fi Kafaan itti dabalamanii jiranii odeeffannoon jettu dhagame jira. Paartileen naannoo Somaalii lamilleen waraanaan qabsaa'uu fi gamtaa kanattu dabalamu isaanii dhageenne jirra. Gamtaan kun guddoo ballachaa jira. Waraanii woboon Oromiyaa keessatti godhaa jiru xiyyeeffannaa mootummaa Ameerikaatii fi gamtaa Awurooppaallee argatee jira. Waan kana duuba biyyoonni dhihaa akka jirani kagarsiisu xiyyeeffannaa warri kennanii fi haasawaa jirani. Gamtaan Awurooppaa waraqaa iccitiin miseensota biyyaatii fi barreessan yeroo ammaan tana Oromiyaa keessatti woboonni jabaachaa cimaa dhufee jira. Kunin warra Tigraay caala Abiy Ahmed sodaachisa. Benishaangul Gumuz nagaa hin qabdu, Gaambeellaan nagaa hin qabdu. Naannoo Afarii keessatti riphee loltoonni dhalatanii jirani. Warri kulleen gamtaa Oromootii fi Tigraay ka federaalistii dabalamnaa jechaa jirani. Soomaaliyaan ka nagaa qabdu naannoon Soomaalii nam nagaa dhabaa jirti. Uummattoonni kibbaa gaafii eenyummaa gaafachaa achillee raafame hedduutu jira. Naannoon Tigraayitii fi Amaaraa waraanattu jira. Finfinnee ammoo qaala'insa jireenyattu jira. Diradhaawwallee qaala'insa jireenya hamaattu jira. Itiyoophiyaan garamittu deemaa jirti. Sodaa guddaa qabna. Biyyittii kunini diigamuu dandeetti. Mootummaan kun rakkoolee furuu hin dandeenye biyya tasgabbeessuu hin dandeenye jechuudhaani akkasittuu dhimma kanirra gamtaanii Awurooppaa waraqaa barreessanii irra dubbachaa jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti rakkoon jirtu yoo tarreessinee jirru sanduuqa kuma ni guutti rakkoon gad hin dhiyaattu. Mootummaan Abiy Ahmed rakkoolee kana hundayyuu furuu fi furtuu yookaan mala watakka hin qabu. Mali inni qabu yoo jiraate abbootii irree mal itti fayyadamaa turanii kanaan dura Mallas Zeenaawi itti fayyadamee kufe, Mangistuu Hayilamaariyaam itti fayyadamee kufe, Hayilamaariyaam Dassaalany Abiy Ahmed aangoo irra fuudhe itti fayyadamee kufe maloota sunittu fayyadamaa jira. Dinagdee to'achuu fi abbootii qabeenyatii fi daldaltoota rakkoo uume. Kanaafuu komaande postiidhaan furraa malee rakkoo jechuun demand and supply rakkoolee bu'uura ka gabayaa deebisuu miti. Sharafi biyyala hanqinni jiraatee jennaan meeshaa biyyalattu erginu baay'isnee galii investmentiidhaan hirkisnee doolaarii daballaa osoo hin taane kanallee rakkoo juntaattu fide to'achuudhaan nama hidhuuni furra. Waa hundaayyuu rakkoo juntaanii fide. Roobii akka malee roobellee juntaattu fide. Awwaannisallee juntaattu fide. Waa hunda juntaa wajjin warra shaneettu fide jedhamee dubbatamaa jira. Naannoon Oromiyaa yeroo ammaan tana irratti Amaaraa deebisuuf dargaggeessiisa naannoo Amaaraa keessatti deemee dhumachaa jira. Amaarii ammoo gara godina sadiitiin Oromiyaa weeraraa jira. Kun biltsiginnaan Oromiyaa waraana Tigraayitiin duba gara Oromiyaa dhufuu fi akka fedhii qabdu risti Oromiyaa keessa deeffachuuf ammumaan tana akka itti jirtu waan garsiisu irra dubbachuu deemna. Garuu mata duree jalqaba seensi kan eegi jenneen dubattu dhimma hidhamtoota siyaasaa dhimma Jawaar Mohammadiitiin walittu qabatee OPDO keessa wayitu jira. OPDO'n garii ammumaan tanaayyuu bulchiinsa Abiy Ahmed irrattu xixiixuu gumgumuu jalqabdee jirti. Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti woboo mo'achuu hin dandeenye. Woboo mo'achuu ka dadhabnee fi bulchiinsi kennu waan uummataan jibbamee fi woboon jabaatee, woboon waraan dandahee, woboon muuxannoo qabaatee, woboon
raayyaa ittisa biyya bal'aa fi meeshaalee hammayyaa qabaate osoo hin taane bulchiinsi keenya baay'ee waan jibbamee jiruu fi waraanii keenya ammoo waan haamilee dhabee fi irree dhabee fi fedhii dhabee fi jedhee dubbatee jira. Abiy Ahmed Oromiyaan harkaan bahuu deemti. Oromiyaan harkaan baatennaan biltsiginnaan Oromiyaa baddanii jirtanii baduu deemtan jedhee sodaachisaa ture. Biltsiginnaan kulle waa hundaafuu quba nutti hin qabini. Waan dhalatu cufaafuu itti gaafatama waliin tahuu deemna jechuudhaan Abiy Ahmedii ammaan tana kanaan dura akka waaqa akka nabiyyiitu laalanii waa hunda waan inni qabatetti hin dhufu aamiin aamiin jala jechaa fudhachaa turanii. Ammaan tana ammoo rincicuu gungumuu xixiixuu jalqabanii jiranii yoo badii taatee balleessa nama cufattu itti gaafatama ka gara balleessattuu si oofe warra nafxanyaa ka ati nu bira deemte isaan jalattu galte jechuun dubbachaa jiranii gara kanaanii waan akkasii kanattuu jira. Amma dhimma hidhamtoota siyaasaa dhimma Jawaar Mohammediitiin walittuu qabatee OPDO keessatti yaadii gos lama dhalachaa jira. Akkuma sila durattuu dubbanne OPDO'n yeroo ammaan tana muddamsuu hama keessa seentee harka lafaan dhaanaa jirti, mata lafaan dhaanaa jirti, waan qabattuu fi waan gadhiistu wallaaltee jirti. Ammaan tana samiin nurrattu diigamaa jirti yookaan ammoo gaarii nurrattu diigamaa jira, samiin nurrattu farqachaa jirti jedhanii waan yaadaniif akka samiin irratti dhootee gadi hin buune akka lafti ittiin hin cinne mala dhawachuu qabna. Waraana Tigraahii ka gara naannoo Amaaraa dhufaa jiruu fi woboo ammaan tana ummatii Oromoo bal'inaan deeggaraa jiru ka qarqararra gara garaacha biyyattuu dhufee lafa qabatee soda guddaa uume kana dhaabuu irratti ummati Oromoo nu bira dhaabbachuu qaba. Kanaafuu qalbii ummata Oromoo hawwachuu fi waa takka lama ka Oromoo gammachiisaa godhuu qabna. Keessattuu gamtaan federaalistoota ka jedhamu ka warri Tigraahii humni ittisa Tigraahiitii fi waraanni bilisummaa Oromoo dhaabe gamtaa kana fashaleessuu dandayuu qabna. Kana fashaleessuu fi olola guddaa propaganda guddaa hojjechuu qabna jedha Abiy Ahmedii. Warri kana ummata Oromoo birattu jibbisiisne warri Tigraahii juntaa kun warra gumaa akka tahe Oromoon beekee gamtaa warri wajjin dhaabe waraana bilisummaa Oromoo kana akka balfanii waraana bilisummaa Oromoo keessallee qoqqoodamiinsi dhalatee bituun taatu waan ta'een didiiguu akka qabnu biyya keessatti olola guddaa hojjannee warri kana mo'annu malee warri ammaan tana qalbii ummata hatee kunin teessoo kenna qofa osoo hin taane paartiin biltsiginnaa akka biltsiginnaa jiraachuu dhabuyyuu Itoophiyaan akka biyyattuu jiraachuu dhabu murteessaa jedhee Abiy Ahmedii sodaatee jira. Abiy Ahmed duula ololaatiin alattu gamtaa warra Tigraahii kan ammaan tana injifachaa jiruu fi warra Oromoo wajjin walitti dhufan waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhufanii ka Sidaamaa fi Walaayita, Kafaa, Qimaantii, Agoo, Gambeella, Gumuzii ufittu dabalatee kana akkamiin kolaasuu dandeenya akkamiin dhaabuu dandeenya waan jedhu irrattu dhakaa warri buqqisaa hin jiru. Sun keessa ammaan tana yaadii dhufe tokkini Jawaar Mohammedii wajjin mari'achuudha. OPDO'n hedduun OPDO'n jidduu galeessa Jawaar Mohammedii balleessa waan tokko hin qabu Amaaraa gammachiisuu fi hiine Jawaar Mohammedii gurbaa kana itti balleessine jirra. Hidhamtooti siyaasaa kabira maqaa isaatiif hidhamanii gurbaan kunin badii homaatu hin qabu, cubbuu homaatu hin qabu, nama qulqulluu hiine gadhiisuu qabnaa jedhanii gungumaa jiran. Warra OPDO keessatti Jawaarii hidhuu kennan gaabbinee jirra. Nama kan sila dogorsisaa dhageenne, odogorsa Abiy Ahmedii goone, odogorsa iyyuu godhuu baanne hidhuu baanne gorsisaa dhageenne. Hallayya harreetti dhidhimne keessa seenne kana keessa hin seennu nama kan wajjini araara uumuu qabna. Jawaarii miilattuu jigne Jawaar nu baasi, Jawaar nu maari, Jawaar nu dhiisi jenne gaafachuu qabna jedhanii OPDO'n akkasitti dubbachaa jira. OPDO'n xixiqqoon ajandaa Jawaarii kan ammaan mata duree guddaa godhanii Jawaar Mohammed akka inni gadhiifamu ajandaa akka inni tahuu laalan. Jawaar Mohammed ka isaan gadhiisuu deemaniif garuu Jawaar Mohammed nama qulqullicha badiin hiine balleessa homaatu hin qabu odoo hin taane gamtaa warra Tigraahiitiif waraani bilisummaa Oromoo uuman kana fashaleessuu fi furtuun nu qabnu tokkichi namni nu gargaaruu dandayu Jawaari. Maaliif Jawaar kanaan duratti warri Oromoo warra Tigraahii warra federaalisti jettani jala eegeraasuu dhiisa, jala fiiguu dhiisa. Oromoon saba guddaa odoo achitti nirkanne odoo asitti nirkanne uf danda'e dhaabachuu danda'a jechuun
akkuma warra biltsiginaa kanaaf xanyoota jala eegee raasanii fiigani balaaleffate warra Tigraahii jala warra eegee raasee fiiguu jedhullee balaaleffate. Kanaafuu Jawaar ejjannoo kan qabaa jedhanii waan yaadaniif ammallee Jawaar akkasuma jira haalli isaa hin jijjiiramne juntaa fi warri shanee isaan ittiin jedhan kun gamtaan uume kunin waan Jawaar hin fudhanneef Jawaar baasne itti fayyadamuu qabna. Jawaar nama badii warra Tigraahii badii juntaa nam hunda caala beeku juntaa kana qalamaan arrabaan OMN'n qeerroo karaa gubbaatti baatee harka wal qaxxaamursiiftanii maqaleetu galche waan taateef Jawaar Mohammadii mana hidhaa keessa baasuu qabna itti fayyadamuu dandayuu qabna wanni jedhu dhalachaa jira. Kanaaf Jawaar Mohammadii gabbaasne gamtaa shaneetii fi gamtaa juntaa kun nu barbadeessa Jawaar Mohammadii haa itti fayyadamnuuti. Garuu Jawaar Mohammadii habaasne itti fayyadamnu malee wanni godhamuu qabuttu jira. Jawaar Mohammad wanni isaan barbaadaniif gadi bahee gamtaa shaneetii fi qaama warri juntaa ittiin jedhu diiguu barbadeessu ummati Oromoo akka warra kanirraa addaan bahanii biltsiginnaan toltuu badduu ka Oromooti akka biltsiginnaa duuba hiriiran. Maal jennaan waraanii ammaan tana waraan aangoo Oromootti dhufee malee waraana Abiy Ahmediitiif dhufee miti. Kanaafuu aangoo Oromoo ka qeerroon Jawaarii fidde Jawaarni ittisa Abiy Ahmedii biraa dhaabbataa yaada jedhuun Jawaar Mohammadii gadhiisuu deemnaa gadhiisnee itti fayyadamnaa jedhanii kaadiroonni biltsiginnaa ka ajendaani kennameef ammaan tana Jawaar Mohammadii gaabbinee jirra nu maarii nu dhiisii bira nu darbii nutti hin baratu nutti hin deebi'u yoo jedhan fedhii warra Jawaar Mohammadii manidhaati bahee Abiyyi deeggaraa ka jedhu kana godhuufi walamattuu jira. Jawaar Mohammadii kun nama akka malee rakkisaati bahee ammoo miliqee biyya bahee nuttuu garagale hoo Jawaar Mohammadii manidhaati bahee juntaa fi waraana bilisummaa Oromoo deeggare hoo Jawaar nama karaa qabsoo nagayaatiin qabsaahee qabsoon nagayaa akka hin taane hidhaa isaa irraa arguu dandaya. Yoo Jawaar qabsoo nagayaattuu irraa abdii kutate warri waraana barbaadu deeggare hoo Jawaar gadhiisna jenne warri matoota warri Jawaar jalqabayyuu akka nu hiinu nu goosisan warri Amaara waan kana akkamitti ilaala warri irra hayyama argannee jirra. Abiy Ahmedii matoota warraatiin matoota isaa Daani'el Kibret, Biraanuu Naggaa, Yohaannis Bayaaloo, Ageenyoo Tashaagar, Andargaachoo Tsiggee, Gadduu Andargaachoo warra kan wajjin mari'achuu akka barbaadu dubbatam. Akka hundaafu yaadii OPDO keessattuu ka'ee ammaan tan Oromiyaa bulchuu hin dandeenye, Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye, aangoon harka Oromooti bahuu dandeetti. Gamtaani warra Tigraayitii fi Oromoo sodaa guddaa uumee jira. Jawaar Mohammadii nu gargaaraa jedhu dhimmi kunini warra Amaaraa birdeemuu qaba. Warra Amaaraa birdeeme warri Amaaraa raggaasisu yookaan ammoo waan kana mirkaneessuu qaban. Amma odeeffannoon jirtu yoo warri Amaaraa ka deeggaruyyuu taak yoo Jawaar ilaalcha Abiy Ahmedii kanaan fudhatamoo hin fudhatu waan biraati. OPDO'n yaada kan gubbaatti bakka 2-3 jirti. OPDO'n gadaan ofii jidduu galeessaa jiran jalqaba hidhamuu Jawaar Mohammadin deeggaranii yaada kana ni deeggaran. OPDO'n warri buddeena mootummaa jal deemu warri garaa ka sadarkaa olaanoo jiran gariin warra yaada kan hin deeggaran. Civil servantiin Oromiyaa jedhamu hojjataan Oromiyaa ka siyaasa keessa hin jirre Jawaar Mohammadii harka dhibbaa keessa harka dhibbaa deeggaraa jedha. Kana eenyutu jedha? Abiy Ahmedittu jedha. Waraani kun dhalachuun durattu warra siyaasaa hidhamuu Jawaarrattu amansiifne ummatallee afaan fajjeessine civil servantii harka hin qabnu civil servantii yookaan hojjata mootummaa kanaannoo Oromiyaa amansiisuu qabna birookiraasii keessa amanamoon Jawaarii guutanii jiranii waan jedhudha. OPDO'n gurguddoon kunin ammaan tanallee warri rincica qabu warri yaada kan hin fudhanne ni jiran. Garuu OPDO'n fudhachuu baatte OPDO Abiy Ahmedii gurra buusa dhageessisaa malee OPDO akka paartii siyaasaa akka gamtaa keessa dhufettu akka namattu hin laalu murtii murteessee itti darba.
akka jechuun saree foon dur darbanii sanii opiidiyoon irratti walaati Abiy Ahmediif amanamoo ta'uu fi waan inni murteesse gaarii haa taatu badaa haa taatu bakkaan baasuu fi yookaan hojjechuu fi irratti wal fixxe malee maaliifi jettee yookaan maali jettee hin gaafatu opiidiyoo warra ajajii yoo kennamee fi ijjeesi yoo jedhamu dhahee jedhani dhahuu malee maal dhoofnaa yoom dhoofnaa akkamitti dhoofnaa jedhanii warra hin gaafan dhoofnee jirraa maal dhahinuun jettee warra gaafatu warra tarkaanfii eegii fudhateen dubattu tarkaanfii warra sun maal akka taatee fi miidhaa faayidaan isa maal akka taate itti deemee yaadu malee warra dura dursee itti yaadee yaada dhiyeessee abii dur dhaabbatee ittiin falmanii ittiin mormuu danda'anii miti kanattuu jira jechuudha warri amaaraa ammoo matoota abiyyiti warri amaaraa ka yaadi kun dhiyaateef Jawaar Mohammadii gadhiifamaa ka jedhu yaada kana guututtuu didanii jiran guututti hoggansi naannoo amaaraa olaanan yaadi Jawaar Mohammadii gadhiifamuu fudhatama waa takka hin qabu gad hin dhiifamu sodaan guddaan warra Tigraay caalan mallee warri yaadu Oromoo Jawaaridha kanaafuu Jawaar diina amaaraati gadhiifamuu hin qabu ka jedhan kanaan dura Jawaari yoo hidhamne biltsiginnaa keessaa baanaa jedhan akkuma sodaachisan san ammaan tanallee wayita Oromoo yeroo kamii caala barbaadanitti akka opiidiyoon faayidaa hin qabne warri garsiisu warri kunini dhimma Jawaar Mohammad irratti marii godhamu hunda hin fudhannu jedhanii jiran waan biraatiin ammoo warri kunin dhimma kana hin fudhannu qofa odoo hin taane waraana Tigraay illee keessatti araara yookaan marii wanni jedhamu tokkolleen hin barbaachisu warra Tigraay kan waraanan jilbeeffachiisuu dandeenya mo'achuu dandeenya ka jedhutu amanan kanaafuu Abiy Ahmed yaadinni dhiyeesse Tigraay dhiyaa keessaa baanee warri kun akka Gondarii kaabaa kibbaatii fi Walloo kibbaatii fi kaabaa keessa bayanii goona yoo Gondarii Tigraay dhiyaa keessa baane nu lafi deebisa nuun jedhan hin jiru bakki Amaarii weerar jedhamu hin jiru bakki Eertiraa weerar jedhamu hin jiru Tigraayittu weerartu ta'ee dhiibban hawaasa addunyaa ka dippiloomaasii warrarrattu deebi'a kanaafuu lafa kallee keessa baana ka jedhu didanii jiran waraan ammaan tana jiru kan akkitati kanallee dhaabna mari'anna ka jedhullee didanii jiran Abiy Ahmed marii biyyaalessaa marii hunda hammatu geggeessa ka jedhu keessallee waraanii bilisummaa Oromoo warri Tigraay akka hin hirmaanne warri Amaaraa kunini hadheesse balaaleffatee jiran ammaan tanallee injifannoo ni arganna injifannoon fagoon irraa hin jirtu warra Tigraay kana balleessine barbadeessine seenaa goona harkin kennannu waan jedhutu amanan warra isa wajjin jiru ka Oromollee ni barbadeessina ni balleessina harkin kennannu waan jedhutu amanan kanaafu araarii Jawaar Mohammadii gadhiisisuu fi marii hunda hammatu ka warra Tigraay keessattuu hirmaachisu ilaalcha warra naannoo Amaaraa kanirra kan kahe wanni kunini fashalaahee kufee jira hin taane jechu gara biraatiin ammoo araarii kun Jawaar Mohammadii birattuu fudhatama waa tokko hin qabu Abiy Ahmed jaarsummaa Jawaar Mohammadii birattuu ergate yoo dhimmi Jawaar Mohammadii fudhate hidhamtoonni siyaasaa hunduu waliin hiikaman hidhamtoonni siyaasaa Baqqalaa Garbaa Shamsaddiin Xahaa Hamza Booranaa fi Kolonel Gammachuu Ayyaanatii fi hidhamtoonni siyaasaa gurguddoo fi xixiqqoo warri maqaa qabuu fi nu maqaa hin beekne cuftunu gadhiifamuu deeman maal jennaan furtuun guddaan Jawaar marii gosaa jedhamu marii gos kamiyyuu Abiy Ahmed wajjin ka geggeeffamu Jawaar Mohammad gadhiifamaa fi bu'aa Oromoo qabsoo sabaa fi sablammii qabsoo uummata Itoophiyaa cunqurfama dabarsee hin kennu lubbuun isaa yoo aarsaa kaffaluun barbaachise wareegamuun barbaachise lubbuu kiyyattuu darbaa malee ani Jawaar marii kijibaa marii dharaa marii sobaa keessattuu hin hirmaadhu jechuun waan kana fudhachuu didee jira Jawaar Mohammad Abiy Ahmed gaafa isa ararfachuu fi karaa lamaan nami itti ergamee ture opiidiyoo keessaa yeroo tokkottu Fiqaaduu Tasammaattuu itti ergame Fiqaaduu Tasammaa Jawaar Mohammadii ani waliini hin dubbadhu karaa ifa taheeni marii godhamuu malee Jawaar Mohammadii karaa dhoksaatini boroo duuba wanni itti dhufame magaaraja duubatti ittiin haasamu mariin boroo duuba mariin golle keessa mariin dhokataan Jawaar Mohammadii waan kana hin fudhatu jedhee dubbatee jira didatee jira Addisuu Araggaalleen bira deemee sunuma ittiin jedhame
gara biraatiin abbaa duula gammadaa faallee waan akkasii ammaan tana karkarsu fi carraaqaa jiran abbaan duula gammadaa kanaan dura dhimma Jawaar Mohammadiitti wanni tokko nan ilaalchisu jedhe gaafa maanguddoon araara birdeemanii kadhatanii gaafa Jawaar Mohammadi laganna nyaataa godhee fi gaafa inni hidhamee sani dula dhimmi kun jaarsummaanii isaaf Abiy Ahmed jidduutti akka dhumatu gaafatame Abiy Ahmed sodaatee dhimmi kun nan ilaalu jedhe baqatee man isattuu galuu didate ammaan tana waan inni carraaqaa jirutu jira garuu Jawaar Mohammadi namni tokko natti hin dhufini araara wanni jedhamu hin jiru Itoophiyaa jedhame Oromiyaa jedhame waa hunda diigdanii jiranii an dhiigirra qulqullu Rabbi na bilisoomsu Rabbi na qulqulloomsu Rabbi dhugaa kiyya na baasutti mana hidhaa na galche hidhaan isini hamtuu fi yaaddanii Rabbiin waan khayrii godhe waan gaarittu na deebi'ee jira hidhaan isin hamtuu fi yaaddanii anaafi waan dansaa tahee jira anaafi waan misha tahee dhiiga Itoophiyaa ammaan tana dhangalahee lafa xureesse kan keessa harki Jawaar Mohammadi qulqulluu akka tahee addunyaan raganaa baatee jirti isin sharrii yaaddan Rabbamo khayri naagode jechuun Jawaar Mohammadi akka qulqullu tahee dubbate Oromiyaan Jawaar Mohammadi badii irraa hambisuun jirtu Oromiyaa gara badiitu dhidhimsanii jirtanii Itoophiyaan Jawaar Mohammadi diigamuu irraa hambisuun jiru isinu biyya diigdanii jirtanii jijjiirami Jawaar Mohammadi dandamata hin jiru isinu jijjiiramu gufachiistanii jirtanii waanuma gootan godha malee Jawaar Mohammadi maqaan kiyyin gurrii kiyyin ammaan ta wani xuraa'uuf hin jiru araara jettanii waan kijiba ka itti nayaamtan kana wanni kunini waan tayuu miti yoo marii gosa bira goonaa marii akkamiin jijjiirama gufate ceesifnaa jettanii ana qofaa miti dhimma warra kana qaamii dhimmi kun ilaalu hunda wajjin marii godhuu qabdani warri gaara jiru warri bosona jiru ka qawweeni qabsaawaa jirullee dabalate jechuun Jawaar Mohammadi dubbate Jawaar Mohammadi kan qofa miti warri jaarsummaa dhufe waan itti mettuu jira Abiy Ahmed anaa miti ka wal dhabe Abiy Ahmed ummata Oromooti wal dhabe ummata Oromoo irratti duula bane jalqaba ummata Oromoo ka hiitee jirtu Oromiyaa mana hidhaattu geeddartee nafxanyoota gammachiisuuf jecha mana hidhaa ka Oromiyaa kana irra Oromoo hiiki Oromoo gadhiisi Oromoo wajjin nagaa buusi anini mallattoo Oromoo keessa tokko waan ta'eef hidhame malee Jawaar Mohammad hidhamuun isaa hiikamuun isaa Oromoo hiniiku kanaafu Oromoo hiiki naa walin dhabne Oromoo wal dhabde Oromoo araarfadhi Oromoo irratti command post labsite waraana labsite Oromoo irratti hokkara labsite bu'a Oromoo Federation irrattu kalabsite Oromiyaa irrattu wal labsite hundayyuu badii itti jirtu dhiisi hawwan Oromoo dhiiga boochisu dhiisi Abiy Ahmed irra adabadhi Oromoo araarfadhi malee ana wanni araarfattu maali an taanan Oromoo waan ta'eef malee akka Jawaar Mohammadit badii balleesse yakkama tahee hattuu tahee nama ijjeese nama saamee maqaan balleesse wanni ani dhameef hin jiru warra Oromiyaa diiguu barbaadu Oromummaa fi Oromiyaa diina godhatettu boba kan keessittu fayyadamee na hiisise kanaafu Oromoo araarfadhi sabab sablammii araarfadhi heera kan irrattu ejjennoo qabdu Federation irratti ejjennoo qabdu sirreeffadhi gaafile Oromoo ka hagammaan tana deebisu didde deebisii malee Jawaar Mohammadi furtuu wamaatu harkaan qabu sittu balleesse sittu ammaan tan udaan laqachaa jirta atummaan harka kan kee keessa baafadhi jedheen Jawaar Mohammad harki abbaanuuf kaa'ee baafachaa hin dhibu Abiy Ahmed harka kanuuf keessa fuudhi haga dandeetutti fala dhawadhi mala dhawadhi jedhee Jawaar Mohammadi itti deebise Jawaar Mohammadi illeen diraamaa kijjiba didatee jira warri Amaaralleen harkattuu didee jira Jawaar Mohammadi qabsoo Oromootii fi aarsaa barbaachisu hunda kaffaluu fi qophii akka tahee dubbatee jira daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon hidhamtoota siyaasatii fi Jawaar Mohammadi faati kanattuu jira OPDO'n dhimmi Jawaar Mohammadiitii fi Itoophiyaa keessatti waliigala ka isaan muddisiise Jawaar nu gargaaruu danda'a ka hiiknu ka jedhan Jawaar harkaa fudhatee hin jiru gara biraatiin ammoo biltsiginnaan Amaaraa Tigraay ni injifanna jedhanii akka malee ufittu amanaa jiranii confidence guddaa qabanii Tigraay hin dubatti Oromiyaatti duula jechaa jiranii ammumaan tana godina Oromiyaa sadii keessatti duula bananii jiranii Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa afur godinaalee afran kan keessatti duula bahanii ristii deeffachuu fi qabsaawaa jiranii Oromoo ristii warraatiif dhumata warri Oromoo ristii deeffachuu barbaada kanattuu jira hardhamma odeeffannoon karrayyuu dhagayaa jirru naannoo karrayyuu duri ummati qawwee wallola Kalashnikov wallola ammaan tan ammoo matriyyeessa fi
baazuqaa madaa fi boombii fagoodha ummata Afariitiif ummata Jilleef Arsii irratti dhiisaa jiran. Bombi liyyuu haayiliin Amaaraa bombiin ummata haleelaa jira. Lafti Karrayyuu kun lafa volkaanoti, lafa dhakaa gurguddaa qaqqabu. Dhakaan kun yoo bombiin dhahee jiru dhakaanin dhowaa, dhakaanni gargarii bibittinnaawaa, gargarii fifiigaa kun nama hedduu bobborossee nama hedduu dhodhoosee mammadeessee jira jedhanii shaafne lachuun yookaan finixaariin dhakayaa dhakaan jechuun gargarii faffacahuu ka caccabe kun nama hedduu miidhaa jira. Waraanii sun akkasitti deemaa jira. Godinaalee Wallaggaa lamaan sallee keessatti yeroo ammaan tana waraanni gos kanattu deemaa jira. OPDO'n biltsiginnaan warri Amaaraa isaan dhufaa jiranii gara biraati Walloo keessatti duula wal fakkaataa godhaa jiranii har'a televizyiinii Itoophiyaa eegi daawwattan taate oduu nama ajaa'ibu tokko dhagahuu dandeettanii naannoo Amaaraa magaalaa guddittii Amaaraa Bahar Daar irraa gara Finfinneettu kan faayame qawwee fi rasaasni 11,000 olii sulultaattu poolisii Oromiyaatiin qabamee jira. Qawwee naannoo Amaaraa irraa Oromiyaattu faayaa jiran. Oromoon warra wajjini Tigraahii falmeeni juntaa barbadeesse akka warrattu risti warra deebisaa jira. Warri ammoo Oromiyaa irratti duula bane meeshaa Oromiyaa irrattu ergaa jiranii Walloo keessatti juntaa fi shanee barbadeessan jiranii duulaa jiranii OPDO dhufaa jiranii warri kunini kanattu jira. Wanni ammaan tan deemaa jiru Itoophiyaa keessatti waan guddoo nama yaaddessu kanattu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffanna. Odeeffannoon keenya kasaatii kana ka isin biraan geenne kana chaanalii keenya kana jaaladha maamila godhadha. GoFundMe Abdul Jabbar Husseini waan dandeettaniin gargaara isiniin jedha. Ka ammaan tana hagasuma nagayaatti.